waan habashaan nu goote. Jalqaba jaarraa 18 barri Amaarri jabaatte. Sababa bishinaatiif faranjiin gargaartee meeshaa ammayyaatiin Oromoo weerarte. Qawween Awurooppaan kenniteef jayna isaan gootee gaafa Oromiyaa qabachuuf abdii guutuun kaatee gara jabeenya jaboon anurratti duula bante. Mootiin Amaara Manzee 1813 kaasee akaakayyuun Minilik maqaan Haayile Sillaasee kan yeroo duraatiif Oromoo cabse. Naannoo Shawaa kaabaa godhatee qubsuma osoo hin dhaabin addaan weerara akka hamaa waggaa 34 qabsiisee walitti yeroo 84 duulee Oromoo irratti hamma du'ee dabrutti bara 1847tti. Nama miidhaa guddaa geessise nurraan seenaan hin dagatu gocha isaasa. Warri ijaan argan ni jiran gaafa san ilmaan nafxanyootaa ardhas waakkatan. Ragaa haqaa qabna baay'ee kitaaban kan alagaan barreessee hedduudha lakkoofsaan seenaa manguddoonnis dabarsan afoolaan. Barreessuun Oromoof gaafas ta'us rakkoo yoom soba tahee beekaa kan barraa'een tokko. Seenaan keessan afoolaa hin jiru ragaan jedhanii dubbatan guuttatanii afaan. Mee beekaati moo wallaala jennaan yoo itti garsiifne kan ijaan argan kan gurraan dhagayanii amanuu dandayan. Afaaniin dubbadhee irra dabruuf hin jenne dhugumaan dhiheessaa ragaa quubsaa kennee qalbiin na caqasaa seenaa soban qabne. Akkuma qara kaasee maqaa Haayile Sillaasee kan dura nu cabsee isa tahuu ibsee akkamittii fi yoomii ragaa dhiheessee gochawwan suukaneessaa isaa gattarreessee kan hin beeyne haa beekuuf itti himee barsiisaa tooftaa ittiin nu cabsan san lamuu karaa cufsiisaa. Akaakayyuun isaatu gochi isaa fafaa maaf gurri na dhagayaa Minilikuma qofa wal dhaalchisan aangoo yoom jarri nuuf rafa hunduu nuuf hinnaane nu haxaawanii lafaa kunoo seenaa isaanii amman isiniitti dhufaa. The Highland of Ethiopia kitaaba jedhu dubbisee waan Oromoo dhagayee baay'ee na dinqisiisee isiniifan hima irraa seenaa nama barreessee. Haayile Sillaaseef ergame biyya Bombaay keessaa lammii Biritaaniyaati harrisi maqaan isaa. Awurooppaan Habashaa gargaaruu mirkaneessee gargaarsi jaraa hima akka Oromoo balleesse. 1841 barris barbaachisaa ragaa quubsaa godhuuf dubbii naa jabeessaa. Ebla 24 baruma kana keessa mootummaan Ingilizii akka ajaje ibsee barreessaan Bombaayii xalayaa barreessee hoogganaa injiinaroota harrisiin dubbisee Ankoobar akka dhaqa gara Haayile Sillaasee Abisiiniyaa kibbaatti ergamuu kan addeesse kitaaba isaarra jira ragaa maxxansee. Baatii 18 taa'ee isa bira faranjichi taajjabee gocha isaatirraa waan dhagayee fi arge yoom hambise irraa kitaaba guddaa barreesse iccitii Amaaraa The Highland of Ethiopia jedhee dura himeera. 1844tti Londanitti maxxansee yeroon arra dubbisu ilmaan na boochise gocha gara jabeenyaa mootii Haayile Sillaasee mee isiniifin seenessaa dhagayaa waan dubbise. Waa'ee Finfinnee kaasee kitaaba isaa keessatti bobbaa boojiif saamichaa kutaa jedhu jalatti gocha waraana Amaaraa waan nama suukaneessaa akkana jedha harrisse dhugaa arge odeessa. Dura Haayile Sillaaseen marii xiqqoo godhee gara loltuu isaatti fuula gara galee ayyaanni abbootii isin haa jajjabeessu jedhee waraana isaatiif erga eebba godhee akka Oromoo barbadeessan gubaa fi qawween qajeelche gara jaraa ajajatti kennuun.
kan weeraruuf deeman qe'ee Oromoo laalee haala isaan itti jiran akkanatti xiinxalee dubbadhee jedha harrees ani ittiin daballe. Loon lakkaawamu dhibbaan marga dheedaa jiran balaa itti dhufaa jirtu tikseen quban qaban maatiin jaraa weeddisaa qe'ee keessaa dalagatan hidhatanii hin baane ittiin qophooyne isaan. Aduun dhihuuf deemti golgola yeroon jara kana balleessuuf balaan hin yaaddamin waraanni Amaaraa kumaatama ta'an akka bineensaatti warri nama nyaatan osoo isaan hin beekin dhokatanii dhufanii akka galaanaatti irraan dhangala'an. Dheessuu eegalan ummanni rifatee qawwee fi ibiddaan Amaarri weerartee kan dheessu lubbuuf ari'anii ajjeesaa midhaaniif mana isaanii gubuun barbadeessaa fagoorraa mul'ata bilbilli ibidda isaa kan naannoo sanii ifu waan nama dinqisiisaa aarri achii bahu waaqa dukkaneessa. Loonni isaanii oofatuun saamicha gaggeessaa akkasitti Amaarri Oromoo balleessaa yeroo duraatiif seene Finfinnee keessa. Tarkaanfii waraanni isaa fudhate ilaalee Saala Sillaaseen boonee gammachuun if wallaalee dachii gaarii argan tan uumaan badhaate baay'ee mirqaanan warra Amaaraaf taate mandaroota babbareedoo lafa qonnaan miidhayte dirree margi isii halaalarraa lalisu kan burqaaleen bishaansii fagoorraa calaqqisu gaaddisa mukkeeniin mandara badhaate naannoo yeroo dheeraaf hin weeraramin turte waraanni Amaaraa Finfinnee qubate. Diinan nuti duulaa Oromoon tasuma hin yaanne Inxooxxootti baqachuufillee yeroo hin arganne qabeenya isaanii gatanii lubbuu hambisuutti baqatanii jara jalaa dhokatan bosonatti manguddoo dardara dubartii ijoollee osoo hin jedhin ija tokkoon laalee kan muka kore mukarraa buusanii nama ijaan argan cufa adamsanii haal duree tokkoon malee qabanii ajjeesanii reeffa ciisus qaama irraa muratanii erga biyya saamanii ibidda itti qabsiisanii walitti qabanii horii jaraa oofatanii bakkee fi qe'ee reeffa Oromoon guutanii faacha reeffarraa muratan qabatanii bahanii gammachuu injifannoo Amaarri lafa dhiitan. Sirni waraana Habashaa sirna waraanaatii miti kan hundaa'e dagachiisee weeraruu irratti ummata ajjeesuu qaluu bakka deemutti erga Finfinnee qabates hin dhaabbanne achitti waraanni mootii kanaa dabre naannoo biraatti ammas ganda Oromoota kan Yakkaa jedhamutti osoo isaan hin yaadin akkuma Finfinneetti ajjecha daangaa hin qabne raawwate irratti waraanni Amaaraa addaan faffaca'ee wal waamee dhufa dibbee rukutee hojii godhatee saamicha raawwachuu shamarran booji'ee horii oofachuu qaanii tokkoon malee sirbu gammachuu. Bultii waraana Amaaraa harriseeroo dubbatu jedha raajiidha halkan sagaleen dhagayamtu karaa tokkoon iyyi loon Oromoo goolamee karaa biraan iyyansa shamarran booji'amee kan gurra nama duuchu kanatti makamee ibidda gubaa jiru mandaratti qabamee. Waggoota 40 gidiraa agarsiisee Oromootti shororkaa akka malee buusee waaqni lubbuu isaa fuudhe Saala Sillaasee 1847 barreessee barbaade.